Yooyaa hordoftoota OMN iddoo jirtanitti nageenya koo isin akka qabsiisan jecha guyyaa har'aa hundeeffama waldaa Sikkoo Mandoo waggaa 8ffaa asitti geggeessuutti jirani. Egaa mee waldaayichi kun akkuma argitanii namoota hedduutu walitti dhufee jira iddoo kanatti sagantaan jalqabuuf deema. Maal akka godhanii maal akka raawwachuuf deemanii egaa qophii kana mee hordofnee isin biraan geenya hanga xumura sagantaa keenya nu waliin ta'an affeerraa keenya galatooma. Tole hordoftoota fi daawwattoota OMN as guyyaa har'aa guyyaa guddaa waldaa Sikkoo Mandoo asitti argamanii mee durataa waldaa Sikkoo Mandootii fi akkasuma hundeessaa waldaa Sikkoo Mandootu na cinatti argamanii mee dursa durataa irraan jalqaba mee maqaan keessan eenyu jedhama? Maqaan kiyya Faisal Usman Sheekaa jedhama. Ani pirezidaantii hawaasa Sikkoo Mandoo ka'ammaati. Gaheen kiyya gaa uummata kana hoogganuudha. Guyyaa bareedaa kana isin afeerree isin dhiyeessuudha jecha. Tole mee gara gaaffii biraatti dabarraa. Kaayoon bu'uura waldaa Sikkoo Mandoo maali? Hawaasni Sikkoo Mandoo kun agartee biyya keessallee ijaarama qabaa, asittillee ijaarama qabaa. Kaayoon keenya guddaan asitti uummata keenya ijaaruudha. Hawaasa keenya ijaarree ijoolleen keenya aadaa Oromummaa, aadaa hawaasa keenya, aadaa Sikkoo Mandoo ka Oromoo akka baratanii aadaa saniin wal ijaaramanii biyya kana keessatti aanjaa adda addaatu jira ka hawaasa keenya itti gargaaru. Hawaasni biyya kanatti ijaaramee yoo jedhe mootummaa asiitiin haa ta'u hawaasa biyya kanaa waliin sirnaan waliin buluu danda'a. Kana waan barbaachisu hundaafuu hawaasa keenya qopheessuudha. Ijaarree du'aa jireenyatti waliin dhaabbachuu, ka ijoollee teenya ka fuudha geette walitti fuusisuu, ka heeruma heerumsiisuu, kaawwan illee immoo hawaasa keenya ka dhukkubsatee dhukkubsachiisuu, wal gargaaruu. Asittis biyyattis immoo hawaasa keenya ka gargaarsa barbaadu keessattuu biyyi keenya rakkoo adda addaa waan qabduuf biyya keenya keessatti har'a meedikaalli gaariin hin jiru, karaan gaariin hin jiru, ifaan hin jiru, bishaan hin jiru, gayaan hin jiru jechaadha hin jiru wayiteedhu. Kanneen illee akka gargaaruu dandeenyuuf asitti wal ijaaruun baay'ee barbaachisaadha. Hawaasa asitti wal ijaaree humna ta'etu biyya keessatti illee waa gargaaruu danda'a. Kanaaf hawaasa keenya ijaarraa jechuudha. Tole galatooma mee isinittiin deebi'aa gara obbo Amanuutti darba. Tole mee waa'ee guyyaa har'aa kana nuuf ibsitanii mee waldaa kana bu'uuraan isinii jedhan gaa akka odeeffannoo gamanaa dhaga'utti mee gaafa dura bu'uurtan irraa jalqabee waan jiru nuuf ibsa. Bu'uurfamni isaa 2016 ijoon yeroo sanitti bu'uurfame biyya keessatti akkuma yaadattanii bulchiinsi duraanii kan wayyaaneedhaan hoogganamu ummata keenya bifa hedduun waggaa 30 jala sarbaa ture. Gara dhumaatii kufaatii isaatti yoo dhiyaatu ammoo sochii qeerroodhaatiif ummata keenya gaafa o'ee jabaatu alaaf biyya keessaa wal qabatu ummata keenya qe'ee isaanii irratti dhiiga dhangalaasuu eegale jechuudha. Gaafana ummata keenya baraaruun nurra jira, dandamachiisuun nurra jira, lubbuu isaanii baraaruun nurra jira, kamiidhame yaaluun nurra jira kan jedhu iyya dabarsiidhaan ummata keenya alaa jiru kana bifa ummata keenya baraaruutiin ijaarre jechuudha dura. Yeroo san sochii godhameen guddaa waa hedduu ummata keenya biyya keessaa dhaqqabnee jirra. Kadhaamee dhiigni dhangala'ee ka lubbuu baraaree jira. Ka du'a illee sirnaan ka awwaallee jira. Ummata keenya illee ammoo biyya keessatti akka wal qabatee falmaasan wal dura hiriirus qabsoo sanillee itti cimuus goonee jirra. Achi booda milkii yeroo san argameen ala kanatti jabaannee ijaaramuu murteessaa akka ta'e argine jechuudha. Kanaaf sadarkaa nan piroofiitiitti galmaahee seeraa heeraan isteeta kana galmaahee baay'iloo cimaa qabaatee karoora cimaa qabaatee ummata keenya ka as jirus ijaarree eenyummaa isaa, aayidentitii isaa, aadaa isaa akkuma boos Faisal jedhan akka baru as keessatti illee ijaaramee mirga isaaf barbaadu akka falmachuu danda'u. Mootummaa keessatti horaa jirru kana keessatti qooda akka ufafoo ilmaan keenya baasuu dandeenyus yoo ijaaramne nu wayyaa kan jedhuun bifa sanii ijaarree milkiileen waggoolee 6-7
darbee hojjetaman waan gugurdaadha keessa deemuu hin danda'u. Bara dheeraadhaaf boordii keessa haga warra itti aanu dabarsinee qooda fudhataa ture. Ammoo boordiin nurraa fuudhee haga irra jirutti milkiilee gugurdaa godhaa jira. Har'a ammoo ittuma fuufaa bara baraan goonu kun hawaasa keenya walitti fidu, ilmaan keenyas caalaa akka wal baran, eenyummaa ofii yoo wal argan wal baru, safuu ofii wal jaalallis kana keessa dhufa, wal dhageettiin tokkummaan humni waa hedduu as keessa dhufa jechuudha. Kun guyyaan har'aa guyyaa walumat dhufnee nagaa wal gaafannee waliin bashannannee tokkummaa keenya cimsinu jedhee yaada. Hedduu bareedaadha. Tole galatooma ulfaadhaa yaada nuu kennitaniif mee gama keessan deebi'een jira. Mee dura taa'aa waldaa Sikkoo Mandoo yeroo ammaa kana waldaan Sikkoo Mandoo miseensota meeqa of jalatti hammatee jira? Ammaa tana akka miseensatti hawaasni keenya hawaasa bal'aadha. Gara namoota gara 800 olee hin qaba ka rijistar ta'e garuu immoo akka hawaasaatti hawaasni guutuun waliin jira. Ammaa kana waan goonu kanneen keessaa sochii goonu kanneen keessaa hawaasni keenya itti dabalamaa bakka hundaa itti dabalamaa akka dhufu abdii qabnaa jechuudha. Kun wanni isiniin himaa jirru kun immoo uummata akkuma miseensaatitti yeroo yeroon waan kana hordofu ta'a jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti immoo kun dachaa daraboo akka ta'u abdii qabnaa jechuudha. Tole galatoomaa ulfaadhaa meegaa namoota hedduutu asitti argamanii maanguddoota keenya isaaniifis carraa laannaa dhumarratti yaada addaa yoo qabaattan ibsa yookaan ergaa waldaa kana ilaalchisee. Kanaan durallee dubbannee jirra. Waldaan hawaasa Sikkoo Mandoo tattaaffii guddaa godhee uummata keenya walitti qabaa jira. Namni ijaarame yeroo hundaa humna akka ta'e amana. Akka obboleessi kiyya obbo Amaanoon illee jedhee hawaasa biyya kanaa waliin illee jiraannee mirga keenya eegsifnee kabajaa oromummaa keenyaa kabajaa namummaa argamsiisuuf namni ijaaramuun barbaachisaadha. Kan hawaasni ijaarame kun waan barbaachisu hunda gaafataa jechuudha. Biyya kanatti namni ijaarame gaafii abbaa barbaade gaafatuu danda'a jechuudha. Mirga keenya hawaasa keenya keessatti hawaasa biyya jirruu kana keessatti filannoo adda addaatu deema. Filannoo kana keessatti gaafa filaman dantaa uummata Oromoo, dantaa hawaasa Sikkoo Mandoo jechuun hawaasa Oromoo jechuudha. Dantaa hawaasa Oromoo kana akka keessatti laalanii dantaa Oromoo irratti wanna gargaarsa barbaachisu hunda akka gargaaran asii haga biyyaatitti saniifillee waan nu gargaaruuf ijaaramuun baay'ee barbaachisaa jennee amannee hawaasa keenya ijaaraa jirra. Ammallee hawaasa keenya keessa warri miseensa hin tahin kaganaa hubannaa irra jirtan irra deebi'ee wanni isin gaafadhu akka dhuftanii itti galmeeffamtan hawaasa keessan akka gargaartan waliin ijaaramne namni ijaarame humnaa jennee tamannaa akkasitti waamna. Mee asirratti dhiifama wajjin waajjira qabdani bakka namni dhufee itti galmaa'uu danda'u yookaan immoo waan akka iimeelaa yookaan immoo waan akka websaayidii akkaataa itti namni isin itti argachuu danda'u waan kanarraa mee ibsa nu godha. Website illee hin qabna. Waajjira keenya 1825 University irratti achirratti namoonni oofisa keessa warri hojjetan hin jirani. Website keenya irrattis online namni register hin ta'a. Akkasumatti immoo nullee har'allee foormii barbaachisu asitti illee dhufee jira. Namni foormiin fudhata akkasitti hawaasa keenya ijaaraa deemnaa jechuudha. Tole galatoomamee dhumarratti gaafii tokko kan isinii qabu waldaan Sikkoo Mandoo akka Sikkoo Mandootitti kan ijaarame Sikkoo Mandoo kan bakka bu'uudha. Akka Oromootitti waldayoota Oromoo kanneen biroo wajjin hariiroon isaan qaban maal fakkaata? Dhuga waldaan Sikkoo Mandoo hariiroo waldoota Oromoo adda addaa waliin hariiroo guddaa qaba magaalaa kana keessatti. Qofa odoo hin ta'in bakkoota adda addaatti hawaasa uummata Oromoo bifa kamiinuu kan ijaaramanii waliin hariiroo gaarii qabaa jechuudha. Kuni ammallee akkasumatti itti fufaa of duraafis hawaasa Oromoo keessatti jaarmaya bifa kamiinuu kan ijaarame waliin dhaabbannee hin hojjenna. Tole galatoomaa ulfaadhaa yaada nu kennitaniif mee xumura irratti gara keessan deebi'eetin jira ergaa yookaan dhaamsa addaa hawaasa keenyaaf yoo qabattan gabaabsaati. Baay'ee waan addaan qabu akkuma argitan hawaasni ijaarame tokko humna
hunda godhata mirga ofiillee kabachiisuu danda'a. Hawaasni Oromoo bal'aadha addunyaa irra amma akka jiru akka magaalaa kanaatitti illee hawaasa guddaadha. Asumaan ka beekuu barbaadu namni baay'een hin beekne ta'a. Hawaasota Afrikaa bahaa irraa bara waggaa 20 wayi 30 as biyya ofiitii baqatee ala bahe keessa hawaasni tokkoffaan Sumaaleedha fakkeenyaaf biyyi isaaniillee rakkoo godhattee akka jiruun akka biyyaatittuu baay'ee gaaga'amee bahe. Baay'inni Sumaalee ammoo addunyaa keessaa Minisootaadha. Oromoonillee hawaasa lammaffaa Afrikaa bahaa keessa baay'inaan waggoolee darban 30 keessa hawaasa bahe biyya addunyaa keessatti faca'ee jira. Akkuma Sumaalee san Oromoon guddaan biyya addunyaa keessa bakki qophatu Minisootaadha. The two largest East African communityidha jechuudha. So keessattuu hawaasni keenya ka beekuu qabu akka Oromootitti illee akkasi koomandoo qofaa miti. Ummanni ollaa keenyaa ka waliin baqannee yeruma tokko baay'inaan kayaane Somaaleen illee dargin eega kufee Oromoon illee biyyi keenya sullee raafamtee namni baay'een biyya alaa kana ka qobate waluma faana jechuudha. Ammoo yoo arraan tana argine hawaasa Somaaleedha biyya jirru kana keessa isteeta jirru kana keessatti sadarkaa mootummaa haga koongireesa irraa kaasee hanga gandaatti waggaadhaan nama ofii qopheessanii keessa filaa jiru. Kun maalirraa waljila deemuudhaan ijaaramuudhaan mirga ofii falmachuudhaan nama isaanii afaan isaanii dubbatu rakkoo isaanii mootummaa himuuf bakka buufachuudhaan kanaaf waan ijaarama jedhamu kana sirriitti ilaaluu hin qabdanii. Sikkoo mando yoo ijaarame Oromoon cinaan tokko ijaarame jechuudha. Odaana bee jira amma fakkeenya akkasii yoo ijaarame Oromoon hiddaan cime jechuudha. Akkasuma waldaaleen garaagaraa akkana akkasii koomandoo kun baay'eetu jira magaalaa kana. Bakka hundattuu as qofaa miti isteetaaf biyyoota addunyaa irratti bika kana yoo ijaaramne gubbaa irratti akka Oromootitti na guddaa yoo taane waan feene addunyaa irratti illee mirga argachuu dandeenya ummata keenya dubbachuu dandeenya ka biyyaallee gargaaruu dandeenya. Kanaaf ijaarama kana sadarkaa hundattuu ijaarama keessa seenaa jechuu barbaada dhaabni keenya. Tole galatooma ulfaadhaa yaada nuu kennitaniif. Ulfaadhaa isinillee carraa nuu kennitan. Kan na cinatti argamanii Profeesar Hussein Kadiri guyyaa har'aa guyyaa waldaa Sikkoo Mandoo walitti dhufanii ilmaan wal barsiisnaa wal barannaa jedhanidha. Mee waa'ee waldaa Sikkoo Mandoo kanarratti waan nu ibsan yoo jiraate gara isaatti isin dabarsa. Akkuma argitu uummanni walitti bahee wal dabaalaa jira. Dhimmi isaadha kan walitti dhufaniif waa'ee Sikkoo Mandooti. Akkuma beektu Sikkoo Mandoon humna guddaa tokko akkuma Oromoon utubaa 5 qaba. San keessaa inni guddaan Sikkoo Mandoodha. So uummata kanatu walitti dhufee wal dabaalee taphatee kolfee aadaa isaa wal jijjiiree waan ta'u hundaan gammadee hawaasni kun wal keessa deemee akka haasa'u akka taphatu dhimma barbaachisu hundaa irratti akka mari'atuuf kan godhamedha. Tole galatooma mee akka waldaa Sikkoo Mandootti isin miseensa moo keessummaa dhuftan? Ani hangarraa miseensaa miti garuu waldaa Sikkoo Mandoo kana haala adda addaatiin bira dhaabbachaa ture. Isa keessaa tokko baay'iloo waldayichaa irra deebi'uudhaan qopheessuudhaan akka haaraatti filmaanni amma dabre kun haala dimokiraatawaa ta'een akka geggeeffamu kan itti godhamedha. Amma akkuma argitu boordiin haarawaa amma dhufe kuni baay'iloo haarawaa nuti qopheessine san irratti hundaa'ee haala dimokiraatawaa ta'een kan filatamedha. So I think kana caalaa jajjabaachuu hojii gurguddaa hojjechuu hawaasa ofii bira dhaabbachuu warroota biyya alaa kana jiran karaa siyaasaatiin karaa barnootaatiin karaa fayyaatiin akkasumas karaa argitee diinagdee kana keessa seenanii jiraachuu jiruu fi jijjiiruu irratti gahee guddaa taphachuu danda'a. Keessaahuu gama diinagdeetiin gama hawaasummaatiin waan jiru tolchee hojii gurguddaa irratti hojjechuu ni danda'a. Warra biyya jiruus karaa adda addaatiin bira dhaabbachuu gargaaruu argitee hawaasa sanaaf sagalee ta'uu gaafa rakkatan bira dhaabbachuu hojiiwwan akkanaa gurguddaan Sikkoo Mandoo irraa eegamaa jechuudha. So akkuma Oromoottu gurmuun kuni gurmuu bal'aadha, hidda bal'aadha, utubaa guddaadha jedheetee amanaan. Tole galatooma Profeesar Hussein. Egaa akkuma beekamu akka biyyattii Itoophiyaa san keessatti yookaan akka Oromootitti sabni guddaa yookaan immoo gosti guddoo jedhamtu Arsiidha. Arsiin tuni godina lama jedhama malee lafa baay'ee bal'oodha.
ummanni isillee ummata galaana. So ummanni kuni akka amma odeeffannoo reef dhaga'utti waldaan kun kan ijaarame 2016 jedhan san dura waldaan hin turre. Waldayoota hedduutu ture kan Oromoo jechuudha kan ijaaramee jiraachaa ture. Yeroo immoo sirkoo mandoo akka waldayaatti akka waan tokkotti of ijaaranii olola garaagaraa gandummaa maal jechuudha miila waan jalaadhaantu jira. Waan kanneen irraa akka beekaa Oromoo tokkotti wanti isin nu dhaamta waan nun jettan yoo jiraate mee? Akkuma beekamu Oromoon argitee hidda dhalata isaadhaa hedduu qaba. Kana keessaa odaa shanin laaluu dandeettaa akka gurmaa'insa sikkoo mandoo Maccaaf Tuulamaa jedhamee bakka shanitti haala ittiin hiramutu jira. San keessaa akkuma atamma kaastee uummanni kun uummata bal'aadha. Uummanni Arsoomati tun by the way bulchiinsumatu dur gaafa Haayile Sillaasee irraa jalqabee kuni Arsiidha kuni Baaleedha haala jedhuun addaan qoqqoodeen alatti uummanni kun Arsooma akka jirutti sikkoo mandoo jechuun Arsooma walumaa galattu Arsoomni wiingii guddaa yookiin utubaa guddaa tokko Oromoodhaaf so wanni kophaatti Arsii Bahaa Arsii Lixaa Maaliyyoo jedhamu kuni bulchiinsaaf waan godhame malee Arsoomni akka Arsoomaatti uummata tokko sikkoo mandoo jechuudha obboleeyyan lamaan irraa warra uumameedha so akka Oromoottis utubaa guddaadha akka hawaasa kanaattis Arsoomni Arsoomuma so warri sikkoo mandoo kun maqaa isaa sikkoo mandoo jedhe malee Arsooma guutuu walitti ammatee kan deemudha. Waldayoonni adda addaa biyya san keessatti dhaabbataa turanii jiru diigamaas turanii jiru inni waldaan guddaan waldaa Maccaaf Tuulamaati akkuma beektu isatti aanee dhiyeenna kana waldayoota dhaabbatan keessa gurmaa'insi guddaan tokko sikkoo mandooti humna guddaa qaba riisoorsii guddaa qaba uummata guddaa qaba hojii guddaa hojjechuu danda'a keessaa hojii misoomaa irratti hojii argitee uummata keenya biyya san keessa jiru mana barnootaa fayyaa fi argitee balaa adda addaa mudatu gargaaruuf misooma keessatti hirmaachuudhaafis waldoonni kun waldaa guddaadhaan jedhee amanaa so isarraa baratanii waldoonni baay'een dhaabbatanii amma jajjabaatanii duratti kadeemaa jiran jiru so kunis jajjabaachuu isaa akkuma beektu isa irratti hojjetaa ture jira because waldaichi kun waldaa miti ijaarama guddaadha so akka jajjabaatuuf akka dagaaguuf akka argitee bakka silaan malu san ga'uudhaaf hojii gurguddaa hojjennee jirra I'm sure gara fuulduraatti babal'achaa deema jedhee yaada. Tole galatooma ulfaadhaa yaaduu nu kennitaniif mee xumura irratti dhaamsa yoo qabaattan hawaasa keenyaaf. Well dhaamsi ani dhaamu kanaan dura dhaamaa turedha uummanni Oromoodha akka waliigalaatti tokkummaa isa barbaachisa. Oromoon guutuun Oromoodha akka Oromootti deebiiti ammoo hundinuu bakka isaa odaa isaa hiddalata isaa waan qabuuf isas kabajanii dakaa ol ijaaramuun bakka tokkotti dhufanii ammoo utubaa walii ta'uun barbaachisaadha. Ani yeroo hedduudha kan jedhu uummanni Oromoo kuni utubaa 5 akka qabutti ilaali yookiin taayirii ittiin deemu 5 akka qabutti ilaali. San keessaa tokko laaffannaaniin uummanni Oromoo ni laaffata hundinuu cimee ammoo haala gaariidhaan ol baanaan uummanni Oromoo haala gaariidhaan cima jedhee yaada. So wanni an dhaamu tokkummaa Oromooti. San bira dabree barnoota barbaachisaa waan ta'edha. So ijaaramni isaa kun itti cimee wannoota kana adrees gochuun barbaachisaa ta'a jedhee yaada. Tole galatooma ulfaadhaa wayyamaa yaada nuu kennitaniif. As kan na cinatti argamanii Dr. Sheikh Abdurrahim Imaama Masgida Al-Tawhid Center baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eeydan. Guyyaa har'aa maaliif asitti argamne? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم درسيني غيار والناس ترجمني في أمة سكو مندوتو حواس ثاني أمة ثاني ولد تباني ولد دفني والبرتيني ولينهاسفنو ولا أرجنو مني قرتي حاجة ما دادا في جملة ومني ولد دفي والأرجون حواسني في ولد دفي والبرتاي وليوانياتي وليوارجي ولينتبتي jechuun agartee asiin duratti bifa kanaan hin argamne kanaaf jecha hawaasni kun waamee bulchiinsi isaanii durataan isaanii boordiin isaanii waamanii jennaan nullee akkuma hawaasaatitti hawaasa keenya dhaqnee dubbifnanneeti sababa saniin asitti argamne. Maashaallah mee isin akka ilma sikkoo mandootitti waldaa kana keessaa miseensa moo keessummaa dhuftan? Waldaa kana miseensa bicha miti waldaa kana keessatti nu faawandara. warroota ummata kana ijaare ummanni kun akka ijaaramu kataasise
rakkoon isaanii gaafa ummanni keenya biyyatti dhumusan gaafa hawaasni keenya biyyatti rakkatee mootummaa wayyaaneetiin gidiramu san rakkina sanirraa ka'ee hawaasni keenya kun ummata kana baraaruu qabna gaafa lafarraa buqqa'an gaafa gartee namni hedduun beelaan miidhame san ummata keenya gargaaruu nu barbaachisa ka jennuun wanti kun ijaarame san irratti gahee guddaa taphannee akka ummanni kun walitti ijaaramu goone akka ummata saniif gargaarsi godhamu goone ijaarree warra waan san keessa qooda guddaa taphate malee miseensa qofaa miti jechuu barbaadeeti. Egaa inumaayyuu gala irra deebi'ee galatoomaa isiniin jechuun barbaada waldaa kana fakkaatu ijaartanii gaa hawaasni kun akka keessatti hirmaatee wal gargaaruu du'aaf jiru wal bira dhaabatu gochuu keessaniif irra deebi'ee galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Isinis galatooma nu hawaasa gaafsan ijaarree ummata kana kennine wanni ammaan booda jabeessuuf laaffisuun bakka inni dadhabetti gartee wal jabeessanii bakka cimina qaban cibsatanii deemuun gahee isaaniiti gahee ummata gartee warra waan kan amma harkaa qabuutiin jedha hawaasnis warri bulchiinsaasis marti isaaniitu gahee ofii bayanii waan namni yoo ijaarame waan guddaa godhuu danda'a namni yoo wal jalatti gurmaa'e hawaasa ofii gargaaruu wal bira dhaabatu gaafsan du'aaf jedhanii wal bira dhaabatanii jiruufis ka barbaachisu ijaarmaa waan ta'eef. Kanaafuu uummanni keenya ijaaramuu jenna bakka ijaaramuun isaanii faayidaa guddaa qaba. Tole galatooma mee akka beekaa Oromoo yookaan immoo imaama hawaasni jala hiriiruu tokkotti hawaasa keenyaaf wanti isin dhaamtan maali mee ergaa gabaabaa yoo qabaatte? Hawaasa keenyaan an hawaasa keenya waan tokko barumsa guddaa akka argadhe jira akka hawaasa muslimaatitti ammallee hawaasni keenya kun irra guddaan isaa hawaasa xiqqoo mandoo kun hawaasa muslimaati. Osoo hawaasa maraa of keessaa qabu yoo laalan guddinni isaa hawaasa muslimaa of keessaa qaba akka nama muslimaa tokkotti hawaasni keenya ijaaramuun faayidaa xiqqaan qabu kan jedhutti amana maaliifuu fakkeenyaaf seentara keenya kana markaza guddaa gana ga'u kana akkaatama isaan ijaaraman kanaan itti haasofne hawaasa keenya naannoo isaan ijaaraman zoonii akka amma jedhan kanatti waamnee dubbifne rakkoo masjida keenyaa itti himuuf rakkinni kun hagana gaya ummanni kunis hagana gaya nu rakkanne mana kana akkamitti idaa isaa kafalla waan jennu waliin marii goone hawaasa kan hawaasni kun akkum ijaarame sani sirna fudhatee sirna sanii miliyoona tokko hoyka kafale hawaasa kan haa galatooman jechuu barbaada asumaan hawaasa osoo bakka biraan hin kadhatin osoo naannoo ol'attiin iyyatin hawaasuma gartee wal irraa rabbi nu baase kana wajjiin wal taanee gargaarsi guddaan godhamee qarshii gartee miliyoona tokkoo fi 700 hoy nurra jiru keessa har'a oofanii qarshii miliyoona san ofirraa gadi buusanii qarshii 100,000 haga ta'eetitti deebisaniira yoo maqaalee dha'uun na dhibe ofirraa gadi buusanii jiran kana ka godhan jaarma isaanii ijaaramuun sun waa maraaf tolaa yaada jedhu qaba fakkeenyaaf yoo dhaynee dubbifne zoonii 9tu jira akkasi komandootitti zoonii 9 baafnee dubbifne sagal kunuu hirmaannaan inni godhe lafa jira guyyaa dubbannu jira guyyaa agartee lallaba kana baasuuf deemnu jira kanaafuu hawaasa keenyaan galatooma ijaaramuun keessan diinii fi duniyaafillee jireenya akhiraatiifis jireenya duniyaatiifis waan guddaa nama gargaaraa waan jedhu qaba jecha. Tole galatooma ulfaadhaa yaada bal'aa nuu kennitaniif. Ulfaadhaa isinillee nu dubbisuu keessaniif.